abaye malo koya abaye malo harra geesse maafol seenne jaalo harra geesse maafol seenne. Amma kun maal jechuudha? Dhiirri bara si'anaa barii utuu sareen eegee ofittiin kaa'in manaa ba'ee halkan qixxee manatti bara galu keessa dhiirri nama gargaaru argameetu kana galateeffachuudhaaree waan inni barbaade battalumatti biraan baasuudha malee. Hagadhuma viidiyoo kanaatti nu waliin turtan ni bohaartu waan irraa buufattanis qabdu amantaa jedhu qabna. Iyyee hagadhumaatti nu waliin turaa. Viidiyoo kanas like gochuun eegalaa. Warri maatii hin taanes mana kanaaf maatii ta'a. Nagaa isin gaafachuu hin daganne. Akkam jirtu hordoftoonni turte keessaniyyuu. Bakka isin jirtanitti nageenyi isin marsu jenna. Kallattiidhaan gara viidiyoo har'aatti dabarra. Elaa ollaatti gaa waanuma hundaa himatu isin immoo dhimma kana irratti mari'attanii yaadatti kennaa jirtu. Ani dubbii isinitti hin dheeressu. Elaa ani darbee haadha manaa koo kana hojii nan gargaara. Amma saammalaa warri beektan gorduba keenya beektumni gorduba keenya isa guddaa sana qulqulleesseen fixee dhufe. Garuu gaafan qulqulleessu dhaabattee na ilaalte yookaan dhuftee ilaalte maleessa siyaa galatu jechuun hin jiru. Dhimma kana irratti yeroo baay'ee haasofneerra. Gaafan hojii ishee gargaaru nan galateeffattu darbee yoo ta'e illee kanan gargaaru. Kanaafani dhufe kanuma naaf hiikaa jedhe. Yoo wana kana haati simbiree namni dubbii fi isaan hin dursine kan muddamanii dafanii jalaa butanii. Amma kun maal jechuudha? Dhiirri bara si'anaa barii utuu sareen eegee ofittiin kaa'in manaa ba'ee halkan qixxee manatti bara galu keessa dhiirri nama gargaaru argameetu kana galateeffachuudhaaree waan inni barbaade battalumatti biraan baasuudha malee. Jedhanii nami xiqqoosee ni kolfee yoona kana qabsoon kan barii ba'ee halkanii manatti galu dhiirri haadha manaasaa ciisicha qofaaf barbaadu Oromoon ilaallatu. Qeerroon ilaallatu. Oromoon haadha manaasaa fi kabaja guddaa qaba. Baay'ee dubartii kabaja Oromoon. Kabajaa fi jaalala Oromoon haadha siinqeef qabu ni dagatte moo? Gaafa inni jedhu hundumtuu harka rukutee fi dubartiin haadha simbiree kana cina ta'anii akka nama qabsoo deggeruutti. Qoyaan kanan jedhu waan inni barbaade battalatti biraan baasuu jechuun kun maal jechuudha? Ilaalaame jedhanii gara dubartii abbaa manaa ishee afaan qabuuf carraaqaa turtee ilaalaa. Ni agartu kun olaa ulfa guutuudha. Erga wal fuudhanii waggaa 3 ani kanan jedhu jedhan ammas dubartittiidhaan. Kan garaan duwwaa ta'uu hin jaallanne si moo abbaa manaa keetii? Jedhanii hunda kofalchiisanii dhugaa dubbachuuf taanaan haasaan dubartii kanaa qoosaa fakkaatu malee erga wal fuudhanii reefuu waggaa 3 garuu sadaffaa garaatti baachaa jirti. Akkuma jedhame abbaan manaa ishee kun garaan duwwaa ta'uu arguu hin barbaadu fakkaata. Qabsoon yeroo kanarra deebi'ee gaaffii namichaaf dhiyeesse. Obboleesso dabartee haadha manaa kee hojii gargaarta isheen galatana dhowwatte jette miti jedhee gaafanne gaafatu namichi boqoosaa ol fuudhee gad deebisee ijisaa waliin agarsiisaa mallattoo eeyyee jedhu agarsiise.
Sanumaayyuu dabartee haadha manaa kee hojii gargaarta. Garuu nama dhibda. Galata kabaja guddaa wajjin barbaadda. Haati manaa kee kan barbaaddu waltumsanii hojii hojjechuudha moo gargaarsa? Michuu jaalalaati moo gargaaramuudha kan barbaaddu haati manaa kee? Jedhee gaafanni gaafatu hundumtuu harka rukutee fi haati lalisee qabsoo harkaa butanii. Qabsoon dhugaasaati. Eeyyee. Gaa'elli bakka itti waltumsaniidha maleessaa bakka itti haati manaa gargaarsa fudhattu miti. Bakka tokko gargaaramee tokkotti gargaarsa kennu miti. Gaafa cidha gaa'ela dhaabbattan illee gaafa gaa'ela dhaabbannu gaafa gaddaas ta'e gammachuu wal bira dhaabbachuufiti maqaa waaqayyootiin waadaa seenne. Eeyyee. Kanaafuu tokko gargaaramaa ta'ee tokko gargaaraa ta'ee manni ijaaramu hin jiru. Yoo jiraates mana jiguu fi duufee jiruudha. Jedhanii lalisee mucaan isaanii yeroo suma harkaa buttee. Dubarri yookaan shamarreen akka abaabooti. Abbaa manaa ishee deeggaru yookaan gaa'ela keessatti harka ishee qabee hundumaa tumsee kan waliin hojjetu yoo argatte ittuu miidhagdi. Garuu abbaa manaa isheen deeggarre dhibaa yookaan immoo kan ishee cunqursu waliin yoo jiraatte immoo ittuu cooligdi jette. Yoo wana kana qabsoon ammas deebi'ee dhufee dubbachuuf gaafa jedhu dubartiin haadha simbirii bira ta'an sun harkaa butanii. Ani kanan jedhu haati manaa kee kun guyyaadhuma isheen hojii hojjettee xumurtee teessee isin wajjin boqotte ni yaadattaa? Ni beektaa? Galgalaaf ganama yeroo isheen dhamaatu ati garuu gaafa teessee ilaaltu xiqqoo ishee sitti hin ulfaatu? Jedhanii qabsoon isitti fufee. Ani akka har'aan ta'in malee haadha manaa koo waliin hojii waliin hojjenna. Eeyyee. Hojii mana keessaa qooddannee hojjenna. Gargaarsa miti kuni. Gorduba qulqulleessee dhufe jette? Anis gorduba nan qulqulleessa. Gorduba gaafa qulqulleessu garuu haadha manaa koo gargaaruuf miti. Manicha keessa waanan jiraadhuuf malee. Saanis nan niqa. Saanii kana niqu haadha manaa koo gargaaruuf miti. Anis itti waanan fayyadamuuf malee. Eeyyee. Ijoollee koo nan kunuunsa. Ijoollee koo kanan gurgursu kunuunsu haadha manaa koo gargaaruuf miti. Ijoollee koo waan ta'aniif malee dirqama abbummaa koo ba'achuu waanan qabuuf malee. Gaafa inni jedhu hundumtuu lafaa ka'ee harka rukutee fi harka rukutanii fi yoo wana kana dubartii furdoon boroo guddaa suni ka'anii eeyyee haadha migiraa ni yaadattu miti. Akkuma amala isaanii ka'anii boroo isaanii sanaan akka dandasuu wayii erga ta'anii booddee. Qabsoo ani kanan jedhu obboleessa qotusuu qabdaa laata mucaa durbaa asheeta agadaa birraa fakkaattuun qaba. Jedhanii hundumaa kofalchiisanii. Yoo wana kana osoo kolfaddaan hin citinii dubartiin haadha simbiree bira ta'anii dubbachaa turan suni ammasii. Ati akkumaaf maraatte uummata keenya kana keessa ta'anii maraachuun akkamittiin hin danda'amu? Ni maraatta. Namni baay'een kutaa lakkaa'e barumsa keessa darbe malee barumsi isa keessa hin dabarre. Ati garuu kutaa lakkaa'uftee barumsa keessa darbuu osoo hin taane barumsi si keessa darbeera. Faranjii wayii si keessa dhokachuunsaa hin oolle. Gaafa jedhanii hundumtuu kolfaan addaan kutee itti fufanii dhugaa kooti hanqoosaan jiru. Eeyyee uummata kana keessa teessee maraachuun sitti xiqqaata. Ittiin jedhanii yoo wana kana qabsoon bakka jiruu ka'ee nyaara guuree gara
alaatti qajeele. Nama maraatuudha isaan jedhu hin jaallatu. Ani nagaadha jedha. Kan maraate ummaticha jedha. Kan maraate maaliif jedhee kan hin gaafanneedha jedha. Kan maraate sababa tokko malee kan wal duukaa girrisuudha jedha. Eeyyee. Kanaafuu fiigee gaafa inni muddamaa gadi ba'u hundumtuu caal jedhe ni callise. Garuu gadi ba'ee hin turre. Achi ol deebi'ee morma isaa karaa balbalaa agarsiisaa quba isaa gara uummata taa'ee mari'ataa jirutti qabee. Bishaan qorraa sodaatee bishaan waa barbaachaa fi mandara keessa kan oliif gadi labaa oolu dhiira diina gombisu goota biyya abbaa isaaf falmu gaafa qeequ ta'anii ilaaluu caalaa maaltu nama maraacha. Ofirra galagalee yoo wana kana hundumtuu harka walitti rukutee fi dargaggoonni ni fooricanii kan ililchanillee jiru. Nutis ni jenna. Dhuguma haasaa qabsoo kana dhageessaniittu maraatuun eenyuudha isiniif dhiifna. Dubartiin gaa'elli bakka dubartiin itti gargaaramtuudha. Isin maal jettu? Nuuf garuu gaa'elli bakka itti waltumsaniidha. Gaa'elli bakka wiirtuu jaalalaati. Madda tokkummaati. Bu'uura hawaasaati. Kanaafuu bakka dubartiin itti gargaaramtu bakka dhiirri itti gargaarsa kennu osoo hin taane waliin ta'anii kan